Matani mootummaan Ethiopia yeroo lammaffaadhaaf haleellaa xiyyaaraa magaalaa gudditti naannoo Tigraay Maqalee raawwachuu TV'n Tigraay beeksise. Haleellaa ganama har'aa magaalaa Maqalee keessatti raawwatame kun naannoo giddugala magaalattiitti ta'uu kan ibsame yoo ta'u, haleellaan xiyyaaraa kun torbee kana keessatti yeroo lammaffaaf ta'uu isaati. Mahdi Abdul Basit waan qindeeffate qaba. mootummaan Ethiopia yeroo lammaffaadhaaf haleellaa xiyyaara magaalaa gudditti naannoo Tigraay Maqaleetti raawwachuu TV'n Tigraay beeksisee jira. Haleellaa ganama har'aa magaalattii keessatti raawwatame kun naannoo giddugala magaalattiitti ta'uu kan ibsame yoo ta'u, haleellaa xiyyaaraa kun magaalattii keessatti yeroo lammataaf ta'uu beekamee jira. Haleellawwan raawwataman warshaalee meeshaalee waraanaa fi kuusawwan irratti kan xiyyeeffatan ta'uu Ethiopia's current issue fact check kan beeksise yoo ta'u, haleellawwan kun giddugala magaalattii keessatti kan raawwataman ta'uu ammoo miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiru. Hawaasni magaalattii fi gaazexeessituun TV Tigraay naannoo taatee kanatti argamuun gabaasaa turte haleellaa kanaan namootni nagaa, daa'imman, maanguddoonni fi dubartoonni miidhamanii gara hospitaalatti geeffamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Miidhaa qaqqabe hanga ammaatti qaamni walabaa ifoomse jiraachuu baatus dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa namootni nagaa du'uu fi qabeenyi manca'uu Tiwiitar isaanii gubbaatti maxxansanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa qarqaarsa namoomaa haleellaa xiyyaara guyyaa wixataa raawwate ilaalchisuun namootni nagaa sadii kan ajjeefaman ta'uu ibsanii turan. Dubbimaan dhaabbatichaa Jeensiler haasaa Jeneevatti taasisaniin jijjiiramni lola kanarratti mul'achaa jiru yaaddessaadha jedhan. Haaluma wal fakkaatuun ministeerri haajaa alaa Awustiraaliyaa ibsa baaseen haleellaa xiyyaara magaalaa guddittii naannoo Tigraay irratti raawwatameen baay'ee kan yaaddahan ta'uu ibsanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaan marii biyyaalessaa jalqaba baatii sadasaa dhufu irratti geggeessuuf akka jirtu beeksiste. Ministeerri nageenyaa Itoophiyaa mariin biyyaalessaa kun qaamolee qabsoo hidhannoo irra jiran hin hirmaachisu jedhe. Roobdee Sabsib dabalatoo oduu kanaa qabdi. Mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise Itoophiyaatti akka godhamu irra deddeebi'amee gaaffiin dhiyaatus deebii osoo hin argatin filannoo dabalatee taateewwan siyaasaa hedduun taasifamaniiru. Marii biyyoolessaa hedduu eegame kan ji'a sadaasaa dhufu geggeessuuf qophiin godhamaa jiraachuun gabaafameera. Haa ta'u malee ministeerri nagayaa mariin biyyoolessaa ji'a dhufu adeemsifamuuf jiru keessatti qaamoleen hidhatan kan hin hirmaanne ta'us himan. Paartileen siyaasaa gama isaaniitiin mariin hunda hin hirmaachifne walta'iinsa biyyoolessaa fiduu hin danda'u jechuun mormaa turaniiru. Marii biyyoolessaa ji'a sadaasa jalqaba irratti akka godhamuu fi paartileen affeeraman jiraachuu paartiin Natsaannaትና እኩልነት jedhamu irraa mirkaneessuu gaazexaan Ethiopian Reporter gabaaseera. Haa ta'u malee garee gamtaa paartilee siyaasaa of keessatti hammatee fi adda durummaan marii biyyoolessaa kana kan qindeessa jedhame maayindi guyyaan murtaa'e kan hin jirree fi paartilee gamtichi affeeres akka hin jirre himeera. Itti gaafatamaa waajjira paartii Natsaannaትና እኩልነት obbo Nuuruu Walalaa garuu marichi jalqaba sadaasaa irratti akka gaggeeffamu himuun paartiin isaanii illee waltajjii namoota 500 keessummeessa jedhame irratti akka argaman yaamicha godhamuu fi riippoortariif himaniiru. Paartiin Baaldaraas gama isaatiin waamichis ta'ee affeerraan akka isaan hin qaqqabne himuun haalaa fi yeroo itti mariin godhamu akka hin beekne riippoortariif ibsaniiru. Dhimmichaan wal qabatee paartileen siyaasaa marii biyyoolessaa irratti hirmaatan muraasa qofaa gaaffii jedhu ministeera nagaa biyyaatiif gaazexaan riippoortarii dhiyeesseef ministerichatti itti gaafatamaan dhimma paartilee mormitootaa obbo Migbaruu Ayyaalaw deebii kennaniiru. Obbo Migbaruun marii biyyoolessaa irratti paartilee filannoo irratti dorgoman hundinuu kan irratti hirmaatan ta'uu himuun paartileen qawwee kaasan garuu marii kana irratti hin hirmaatan jedhaniiru. Haa ta'u malee rogeeyyii fi xiinxaltoonni siyaasaa mariin biyyoolessaa bifa kanaan godhamu faayidaa hin qabaatu jedhu. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti yaamichi marii biyyoolessaa akka tolfamu qaamolee yaamicha godhaa turan keessaa adda durummaan paartiilee Oromoo Koongiresii Federaalistii Oromoo KFO fi adda bilisummaa Oromoo ABO ta'uu himuun paartileen Oromoo kun dhiibbaa mootummaan filannoo keessaa ba'uu yaadachiisuun dhimmi marii biyyoolessaa qaamolee kana hin hirmaachisne eessayyuu ga'uu hin danda'u jedhu. Gama biraatiin biyyattiin battala biltsiginnaan waraana bilisummaa Oromoo fi humna Tigraay waliin godhuun goolamaa jirtutti qaamolee kana osoo hin hirmaachisin mariin biyyoolessaa eenyu gidduutti godhama yoo qoosaa ta'e malee jechuun adeemsa kanaan mariin godhamee oolee jijjiiramni dhufu hin jiraatu jechuun mormu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennee qindeeffannee kanneen hangammaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana ture hangammachis magarsaa ogeessi teeknikaa Mahammad Amiin Zaddeen na waliin ture gama kiyyaan nagaan tura.